bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa hamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa wanti ijaaramee jiru hundisaa hulaa qabaa hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkiittaansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشما إلمان أرومو ورج الرالبون جراتو أرغتن هندي كيسن نجين ربي بكجرتن هندات سنبرا حاجراتو تربي خنا ماتيك إرو معاذ محمد الرتي وانتراوتمي هدو قلبينا مجابسا إما خنا دبچو سنبربا نيجا إرو معاذ محمد garuu wantoota na dirqamsiise hedduutu jira jechuun seenaa garaa nama booressu himuu jalqabe. Gurbaan suuraa isaa argitan kun maqaan isaa Anwaar yookaan Firoomsaa Zakariyaa Jaama dhalataa fi jiraataa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa yookaan Qabalee Duwwaa Sagaliiti. Namoonni hedduun lafarratti ijaan ni beekan hojiillee hin qabu. Ganda ollaa maatii tokkotti dhiyaatee jiraataa ture. Anwaar nama obboleettii keenya Naadiyaaf sababa du'aa ta'eedha. Baatiiwwan dabree keessatti madrasaa quraanaa kan ganda keenyaa jiru tokkotti akka wal baranni dubbatama. Anwaar Naadiyaa waliin akka waan jaalatuu fakkaateetti dhiyaatee akka odeeffannoo argannetti gara waggaatti dhiyaatu maqaa jaalalaatiin sossobee faayidaa irraa argachuuf jecha yeeyyii qalloo hoolaa uffate fakkaatee itti dhiyaate. Naadiyaan iddoo hojii faamilii dhayxee gargaarti achis ni oolti. Bakka hojii dukkaanaa kanattis maallaqni yeroo garii ishii bira tura. Kana yeroo hedduu innis sin jaaladha sin fuudha kana godhuufis maallaqa nu barbaachisa yookaan booda jireenya keenya jiraachuun nu rakkisaa jechuun goyyoomsee sossobee bakka hojiitii akka ishiin maallaqa fuuteetti fiddu godha. Jidduu kana immoo maallaqni waan badaa jiruuf bakka hojiitii maatii jidduu shakkiin uumame. Maallaqa taatu dhumaa jira meeshaaleen hir'attee jirti naggaadeen dhuftee meeshaa fiddus maallaqa gaafatti. Maallaqa ishiin ji'oota meeqa warra jalaa fuutee itti fiddu kana walitti qabatee mana duraan itti maxxanee jiraatu irraa bahee mana biraa kireeffate. Meeshaa daldalaaf ta'u mana guuttatee bilbila ismaart iPhone harkatti qabate. Furniture gaaris ordera godhate. Yoom kana qofa baajaaj haarawa 00 uffanni garaa garaa tokkolleen irraa nafne waan fedhii isaa guuttate. Guyyaa booda rabbiin baasettuu haqa saatile innis beekamee manguddoon baatee innis maallaqa kana guututti tahuu baatus 490 amanee maallaqa qarshii 130 baajaaj 340 deebisuu dandahee jira. Waliigala 470 deebisee jechuudha. Maallaqni hagana qofaa akka hin taane fi kana caalaa akka bade itti himanii guyyaa waliin haasawan guyyaa itti qabatanii gargar bahan. Utuma haala kanaan jiru jidduu kana torbee dabre jechuun Oktoobar guyyaa 7 2022 guyyaa jimaataa erga wanti dilli kun uumame isaaf Naadiyaan wal arganii akka abdii kutachiisee hanga duraan sin fuudhaa jechuun waan irraa saamaa ture goyyoomsaa dagatee amma booda nan beeytuu sin beekuu maallaqa warra keessanii qabeenya keessanis deebiseen jira qarqara kiyya hin bahin jedhee abdii jaalalaa ishiin irraa qabdu hegeree ishii dukkaneesse. Erga inni abdii kutachiisee booda maatii keessa rakkoo kana hunda baadhattee jiraachuu waan itti cimeef abdii kutattee tarkaanfii hanga lubbuu fi dabarsuu ofirratti fudhatte. Lubbuu jijjiirraa hin qabne aarsaa gootee gara lafa dhugaatti imalte. Gurbaan lubbuu fi qabeenya akka baduuf sababa ta'e miliqee waan jiruuf namoonni bakka inni jiru beeytan yookaan agartan nuuf eeraa hadaraa jechuun haasawa isaa goolabe. Haqa maatii waa lama dhabee rabbiin haa barbaadu zaalima fira fakkaatee nu nyaatu rabbiin waa hanqisu. Jettii teenyaaf rabbi raamata haa godhu jannatul firdawsi keessaa rabbi haa qubsiisu. Ulfaadhaa lafa jirtanitti nagaataa. Bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa hamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa
wanti jaarame jiru hundi isaa ulaa qaba hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkitti aansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban